السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا فجالتمتون هردفتون برسيسا ورماب. الحمد لله نجا كوت نجاني هي هنجال الله كبجادا بك جرتن مرس نجاو. إجا دعوتوتان كيا بروم سرا خنا كيسة تواني نسم برسيسو. حالا سلبا جوال مكيسني مالك دلقا چوز دندسني وكي مالك أرجع چوز دندسنا نسم برسيس. بيان سحالا جوجو رأي چورا درالا كودن يوكين درالا ددم. كنا أول اللي چورا حالا دلقا چوز دندسنا نسم برسيس چورا سنقله. Egaa daawwattoota kiyya wanti kun waan baay'ee tokko bareedaadha waan dhibbaan dhibbatti dhugaatti ta'edha waan ammoo kijiba hin qabne jechuudha shakkii tokko malee daawloodii godhadhaati barnaamija kana buufadhaati maallaqa ittiin hojjetadha yookiin itti dalagadha jechuudha isinii galee barnaamajichi jechuudha adeemsaan kan maallaqa isinii dabalu yookiin maallaqa isinii kaffalu jechuudha isinii galee adeemsa yeroo isinii jechuudha egaa akkuma isinii jedhe yeroo banattanii raawwattanii jechuudha keessanii baasan jechuudha achi booda haaluma isin mobaala keessan qabattanii ala keessa deddeemtanii mana keessa deddeemtanii maallaqa isinii dabalaa yookiin maallaqa isinii kaffala jechuudha isinii galee adeemsa keessan laaleeti maallaqa isinii kaffala maallaqa guddallee isinii kaffala jechuudha isinii galee egaa adeemsa yeroo isinii jechuudha adeemsa biroodha yookiin adeemsa barnaamija kanaaf jecha adeemsa osoo hin taane jechuudha adeemsa yeroo isinii jechuudha namni kamuu ama bakka tokko hin taa'u jechuudha namni dalagaa qaba namni immoo yeroo dalagatuttis yeroo gadi bahuus yeroo mana keessa deddeemuus mobaala ofiidhaa malee hin deemu jechuudha namni kamuu mobaala ofiidhaaf jalaa hin dhiisu jechuudha. Aduudha akkuma isin mobaala keessan qabattanii dalagaa ittiin daladdanii akkuma yeroo gabbaatanis yeroo mana keessa ittiin daladdanis yeroo kamuu namni gadi hin taa'u jechuudha isinii galee yeroo san maallaqa isinii lakkaa malee adeemsa biroodhaa seetanii akka of hin eechine. Egaa daawwattootaan kiyyaa amma haala barnaamija kana argattanii itti buufattanii mobaala keessan irratti mana sun hundeessanii isin barsiisa. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa YouTube channel keenya subscribe godhachuu dagatinadha yeroo subscribe gootan mallattoo notification san click itti godhuudhaan ol kajjatu irratti tuqachuu dagatinaa jechuudha. Wanti haaraan wanni nu asirratti barsiifnu yeroo yeroodhaan akka isin qaqqabachuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyya barumsi keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinadha gaafii garagaraa dhoo qabaatan komentii jalatti nu barreessadha. Egaa gamunumaan gama barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti nafaana turan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa barnaamicha argachuudhaaf pilaastoorii keessatti galtanii achi booda bakka seerchii kanarratti jechuudha sweet code jettanii barreessanii jechuudha isin galee achi booda barnaamichi kan yookaan jechuudha daawuloodii godhatanii an daawuloodii godhee waan qabuuf oopina maratti dhahee haalatti banatan sitti agarsiisa oopina irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan obsaan eeggatu jechuudha hanga inni isinii banu. Okay. Sign up with Google kajoo kana kilikni gootanii. Egaa achi booda haala kanaan imeelii Google keessanii isiniif fidee jechuudha isinii galee imeelii Google keessanii tokko qabaatanii lama qabaatanii sadii qabaatanis isa isin qabda isiniif fidee jechuudha. Achi booda imeelii Google keessanii irratti kilik gootanii. Egaa achi booda enable jettaniini. Ammallee obsaan eeggattu. ammallee allow step kajoo kana kilik gootanii ammallee allow kilik gootanii egaa achi booda kunoo haaluma kunoo asirratti argaa jirtan kanaan jechuudha banamee jira jechuudha isinii galee egaa daawwattootaan kiyyaa kunoo haaluma asirratti amma argaa jirtan jechuudha amma appilikeeshinichi banamee jira jechuudha isinii galee yeroo haala kanaan banatan jechuudha maallaqa keessan asirratti jechuudha bakka baalaansii yookaan irratti isin agarsiisa. Egaa kunoo haalumaan amma isinitti agarsiisan jechuudha salphumatti appilikeeshinii kana mobaala keessan irratti gad buufattanii banattanii salphumatti maallaqa jawwaaluma keessaniin dalagattanii argachuu dandeessan jechuudha. Egaa maallaqni yeroo isin guddatee doolaara 100 bira darbee jechuudha haala itti baafachuu dandeessan isinan barsiisa jechuudha isin galee. Ammaaf garuu haaluma kanaan appilikeeshinii kan buufadhaati mobaala keessan irratti banadhaati yeroo doolaara 100 geessan anuu viidiyoo isiniifan qopheessee jechuudha haala itti baafachuu dandeessan maallaqa dalagattanii jirtan jechuudha isin galee.